kan abbaan safuu beeku ilma Oromoos yoo wallaalee daddabarsaan fide abboota isaarraa dhaalee Oromoon ilmaan isaa dhiisaati ormaanuu ni simata anaa dhufu jenne baga nagaan dhuftan godina Shawaalita. Hundu wal jalaa qabnee walalee seenessinee yoo weeddimnu waa'ee gootota kaleessaa warra irraatiif galaadha karaadha onnee itti hora ni jajjabeessa akkasiidhaa fi jenneeti maleessa abaluun akkasiin dhalate akkasitti immoo du'e jechuu keenyaa miti waa'ee warra kaleessaa. Har'a waa'ee goota darbanii yoo kaamne hunduu wal jalaa qabne lafa dhiinne diibbeeremne sirbina jennee of gaafannee beeknaa garuu nutoo dhaloota borii mee maal keenya darbina. Waa beeku malee mammaakne Oromooni abbaan booka dhugeedhaaf ilma faana hin urgaa'u seenaa warra darbee miti jaalattus jibbitus seenaadhuma keedha kan dhaloota boriif ol ta'a. Guyyaa darbuu jettee xurii seenaan dabarreen hojjetiin borittiin seenaatu si kassasa dhaloota jalaa dhufuun maqaa keedheetti si waqasa. Ati badii xinnoo hojjennaani akka fakkeenya meenyaatti dursee waa'ee kee dubbata. Ati gaarii hojjennaan garuu akka faajjii nageenyaatti maqaa kee fudhata. Anaan kan na dhibu ofii seenaa hin qabnu sagalee kuullee masiinqoo reemne seenaa namaa jajuu irratti bobbaane borii seenaa keenyaafan sodaadha akka seenaa asmaaree mana daadii hin taane. Seenaa beekuun cubbuu qabaa jechuu koo miti garuu mandara warra seenaa hin qabne seenaa nama waaqeffatu haa baanu. Dhaloota seenaa namaa odeessoo doon ta'in dhaloota seenaan isaa odeeffamu haa taanu. Aadaa biyya keenya keessaa kan nagarramu. Aadaa biyya keenya keessaa kan nagarramu erga duunee walii hirqinee gaddaan hommiinee huccuu gaddaa uffachuuni mee maalidhaa waansaa mee maal qabaa gati ennaa lubbuudhaan jiraannu dheebonnee dheebuu yoo waliin baafne iyyine yoo waliin birmanne niifati. Biyyoon normaa tokko jiraattoo walii tolaniif du'aatti reenfa walii gubu kanaani kan nurraa adda baani. Kan keenya garuu jiraattoo wal gubaniif natti fakkaata gaafa du'aatii ursanii kan walii booni. Gaafasi firri hunduu yaa'ee dhufe zarraa filma baabaluu eessa dhaqxadhu farda isaanii haaphatanii kan nama dhibu akka inni ka'u barbaada immoo selaannaa lubbuun jiru karaatti arganuu nagaan gaafatanii. Meemmee lammii koo nabshaalumnaa meemmee saba koo nabshaalumnaa du'aa bichaa faarsaa hin oollu akka mana gumaa fi ekeraa. Walii keenya wal jajjabeessinaa kan nu jabeessan biraa eessa jira ammaa kaafne wal leellimna ammaa kaafne wal beeskifna gootota meeqa tarrayyuu nu keessa jira. Duri isa qawween duule bichaa jechuu fakkaata gaafa goota jedhanii dubbatanii warra abbaa qawwees isaanitti fakkaata waan maqicha qawwichaan fudhatanii garuu akkas jechuu miti nama seeraan baate hojjaa ireensaatti bobbaasee nama jijjiiramaaf itti dhama'ee dabqasaa lolaasee nama faalleessituu hojii isaati yoo mul'aan harkasaa ol kaase nama akkasiitiif Oromoon ganama goota jedhee moggaase. Jeneraal Taaddasaa Birruu Dr. Hayilee Fidaa warra saba isaaniitiif jiraatan isaan yoomuu Oromoof goota har'a immoo inni saba isaatiif hojjetee darbe nuyi warra jalaa dhufaa jiru nuyi barattoota. Barnoonni meeshaadha isa humna qabu kan ittiin addunyaa bituun danda'amu barnoonni ibsaa ta'uu bu'uuraan hubadhee biyya koo guddisuuf haamileen baradhe karaan barnootaallee yoo ta'es ciniinsu biyya koo guddisee tarree kaan hiriirsuuf ani barataadha. Balleessaa doofummaaf kalaqaa hayyootaa barnoonni guddinaa baradhaa dhaloota. Lammii isaaf ta'eef biyya isaaf ta'a dirqama ogummaa isaa seeraan ba'a dhaloonni baratee inni waa qoratee hundumaa danda'a. Dhaloonni baratee inni waa qoratee hundumaa danda'a. Godaansa hambisuudhaaf tooftaa hunda caalu lubbuu dargaggootaa du'arraa baraaruuf dhaloonni baratan isaa warra ogeessa barnoonni kabaja namas ni ulfeessa burqaa bonaaf gannaa kan bishaan hin dhabne
xiyyaara mansiisaa balaa tasaa hin qabne barnootaa barannu hunda of keessaa qaba. Oromiyaa guddisuuf guddina tattamaa barnootaa barannu hunda of keessaa qaba. Itoophiyaa guddisuuf guddina tattamaa karaa qaroomaaf guddinaa gulufaa farda misoomaa wabii jireenya namaa sakattaa galmee seenaa muuxannoo hayyuu kumaatamaa qartuu sammuu ilma namaa ifatti baastu iccitii uumamaa dhalli namaa barnootaan isaan kan inni qaroome iccitiin ardiif samii barame ol qotamee gadi qotamee seenaan isaa adda bahee hubatame. Albuuda qabnu irratti otoo baratanii turanii abbootonni keenya kaleessaa silaa yoona harka Ameerikaan eegnu nuyitu dooniif xiyyaaraan fe'ee isaaniif deeggarsa keessa. Garuu ammas hin dabarre hunduu barannee wal cina haa hiriirru yoo akkas taanedha Itoophiyaa irra dabarree gaanfa Afrikaa kan jijjiirru. Abbaan koo akkana naan jedha. Soogidda bichaa miti yoo baay'ate kan dhangaggaa'u dubbiinis yoo baay'ate minyaa'u. Maqaa koo barbaannaan Fayyeeraa Taaddasee Fiixaa Abdii mana barumsaa Ifa Borii bultii adda Amboorraa galatooma.